Akkam fayyaa keessanii ilmaan Oromoo nagaa keessanii jirra jirtu akkam angalata isaa nagaa akkuma beekamu har'allee dhufeera dhaamsa xiqqishuu takkaan qaba kanaaf mee turtii wallee kana booda mee walitti deebina xiqqoo marraa isin affeere. Sun qabaanne xiqqoonni keessaa jira artist Qamar Yusuf jechaadha. Namoonni hedduun artist Qamar Yusuf jechaadha har'a hamachaa ooltanii jirtanii. Qamar Yusuf jechuun motora aartii Oromooti yoo jenne hin dandeenya. Motora aartii Oromoo jechuudha. Gama kamiinuu yoo dhuftan namoonni biyya keessan turretu akkana jedha malee Qamariin har'a osoo night club jechuudha abbaa feetanii seentanii har'a jechaadha ammaan tanatti sirba Qamar Yusuf laal ni dhageeffatama hanga ammaan tanaa yeroo sirbi isaa san inni kiliipiiwwan isaa heloo naannawween faa dhufan san an xiqqaan ture biyyi yoo taphannu ijoollee wajjin lafarratti jechuudha naannawwee san akka faaruu waan akka jedhanii takoyyeedhamu waan akkas faa jedhanii taphatan san ittiin taphannee jechaadha. Hanga kana daa'imman namoota gurguddaa barataa hayyuu meeqa keessa seenee nama aartii biyya keessatti jechuudha kiliipiiwwan afaan Oromoo jechuudha yeroo calqabaatiif sadarkaa biyyaa osoo hin taane idil addunyaatti nama dalage Qamar Yusuf jechuun jechaadha. Sinigalee Qamar Yusuf jechuun akkuma dura jedhe san motora aartii Oromoo jechuudha. Gaafa inni konsertii eessatti dalage magaalaa Adaamaatti dalage san jechuudha. Mata Haaraarraa Asallaarraa Finfinneerraa namni meeqa isa ilaaluuf jecha nama isa jala deeme jechaadha. Sanuu biyya alaa taa'eetiin dalageet kiliipii jechaadha. Biyya keessatti akkasitti uummata sammara waliin qee mataa ol qabachiise artistoota Oromoo. Wanni biraa yoo afilaal Qamararraan tana jechuu konkolaataa Qamar Yusuf oofulaal warri Habashaa weellistoonni isaanii ciccimaan saniin oofan. Waan biraa wallaalummaas taanaan jechuun jechuudha. Isinii galee nama kana akka ittiin boonuu akka ija Oromoo jedhanii isa deeggaru mee sirboota isaa laalame dhaamsa guutuun isaanii sadarkaa isaanii eeggatan kiliipiiwwan isaa hanga ammaan tanaatti kiliipii Qamar Yusuf yoo laalte nama qabbaneessa. Gurbaan ballichi qaalicha akkas nurra dalage san yeroo inni akkas jedhe sanitti Qamar deebii Qamar laateef wallalaaf godhattee ibiddaan taphatta gubattee yoon garte waan akkas jedheeni jechuudha.
Qamar Yusuf jechuun ani jechatu naanqata isa ibsuudhaaf jechuudha. Sila yoo kufe jedhan cabe jettan isin waa'ee isaa yoo hin beekne gaafachuudha. Wallaalli maasetan qabu. Irraan deebi'aa wallaalli maasetan hin qabu jechuudha. Garuu warroonni Oromoota dogongorarra jiran arrabsitaniitiin jaallatamuu feetan jechaadha. Homa biraa walii taana. Yoo dadhabni maallaqa wal gargaarra malee wal wajjin hin kijibnu laala. Isinii galeemi homa biraa barbaadadhaa malee nama guddaa kana maqaa isaa balleessitanii isinii galee walitti hin dhiyaannu jechuudha. Sababa kanaaf Qamar Yusuf jechuun nama hayyuu nama cimaa motora aartii Oromooti. Akka biyyaatti miti akka idil addunyaatti CCTV irratti mee eenyutu dhiyaate weellisaa Oromoo keessaa. Kana jechuun weellistoonni Oromoo kan biraan jiran jechuu kiyyaa miti. Garuu CCTV irratti waan inni haaseeme warri afaan Ingiliffaa beektan daawwadhaa seenatiin. Qamar Yusuf jechaadha. Qamar jedhanii afaan isaa osoo hin beekne kiliippii isaa gocha isaa hojjaa isaa ilaalanii namni jaallate. TV Itoophiyaa irratti arhibuu irratti yeroo inni dhiyaate san mee dhaqaatii daawwadhaa YouTube'aan seenaa jechuudha. Eessarraa namoonni akka bilbilanii isa galatoomfatan. Asaayitaa Maqalee maal irraa jechuudha. Kanaafuu Qamar Yusuf jechuun maqaa biraa akka kennuuf dhabe malee an maqaa biraa kennaafiyyu. Kanaafuu akkuma dura jedhe sana warreen Oromoo dogongorarra jiran arrabsitanii jaallatamuu feetan Qamarii miti namuma biraa soqadhaa nagayatti.